jettuun dubbii dhalaa deeman. Kana dammootu hoolota biyya Arabaa nama sammuu hin qabne ka jireenyi baqattummaa sammuu isaanii hadoochite ka kara deeman wallaalan dhufanii hammii fi asirratti harcaafatan. Siigalee tanaan sammuu ofii firii godhan. Kanaafuu namoota akkanaa kanaaf bootaa kennuufii hin qabdu. Akka intala biyyitti akkatti waan asiidhaan kanuma siin jedhee ture kana durallee deebisisiillee kana booda makiilleen gabbaatee akka nama takkaaf hin deebii takka hin kennine. Galaa ofirraa jireenya keessan oofadhaa akka gaariitti oduu namaatiif bootaa hin kennina. Hagasuma fiidhaan barbaada galatoodha. Eenyu mee haadha siinqee takka jala jirti galchiin mee baalee biyya kookaatti takka. Abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi mal tu sidi biasa gurwa. Ummata koshasha wali mal tadi ummata kana dewi istamo. Oh dewi sebenarnya. Tewar ummanni giddiman kuba fan sikaya fan kesa dubbi si feda beda. Akka durang galgal erkatte tinin kasih arab sanit tukol fitu berandar tu. Wallahi. Ay mal nam to kuan sigal cewetten giddi nagal chaptu na jawe. Sirbabani bermandoi watan jete oromon ide ati jara dura di majir tahu magar tadi mal tu sigai ayi tu. Abshir. Di sini orang mata kanin durani lembe ita debi sini ni fi haralle kalele beta wa marayu karalle wana kana amala kana mon ka du beta wa mara kesana so ina kan ka vejo debi sil lamma ta sirra dufti aga beta yi tuje yodi datte amojo lalani tini maslaha jironi tigabani fi rade bisa male tanin ko shasha wali nafani mani lamma ta debi sini ummata kana umman ka bajan jalatu yo ati debi te ma boram kana raso itiar ta ajanda agone fi mar Ada ati agenda kote biar nama tilik ko ite devi ste biaram kun nagari ber devi nu devi setiap bergana gayate. Wallahi. No isi tille imije di mak ini le ak umat akan awal ini naso ini. Abshir. Dovin aku magala duran video lik kabatte ini tukol fisani tukol fimale kasih Arab san. Indomi wa garte like wa go di vibratari yu. Abshir aja. Akka so lamma settin deebiin hin dhufin dhimma kanaaf jettee asirratti hin deebiin. Taate abshir bro. Aish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa naga. Naga wallah alhamdulillah kan. Jirta lafe ya kete. Jirra wallah galat rabbi. Baga jirat. Malu manu. Amma ne gizati akka arge sijala jira. Asi dhaggeeffachuu jira. Namoonni hedduulleen yaada hedduu dubbatanii anis yaada haarawwan qabu. Kanuma isaanii san hedduu irra deebi'ee sa'aatii sirreessuu hin barbaadu. Dura dursoo sa'aatii asirra teettee asirratti gubde kana haadha manaa teessee wajjin teettee osoo kolfitee irra filatamaadha. Sa'aatii kan osoo of jalaa balleessuu osoo baatte irra filatamaadha jechuudha. Dhuftee asirra uummata kana gisee jennu namoonni si jaalatan hedduu jira. Namni si dinqisiifatan namoota hedduutu asirra jira. Namoonni hedduulleen deebii sirraa deebisaa jiran sirraa mormataa jiran wanni ati dhuftee deebii deebisuus tokko iyyuu hin jiru. Maakiillee akkasumatti namoonni si jaalatan hedduutu jira. Qeesii irraa mormatanis hedduu jira. Wanni isin isaanii dhuftanii deebii takka takkaan deebistanii fi uummata sammuu hin qabne gammachiiftaniif tokko hin jiru. Yeroo ta'e qabdu maaliif laayifirra dhuftee kutuuf jettee isaan wajjin afaan si goggogaa duruma dursoo dubbii maal akka ta'uuf sa'aatii qabdu sana firaa mana kee keessa hoteettee hoo haadha manaa ta'e wajjin isiniif hotteessaniif walii haarawaa ganaa uummata kanaa deebii deebista fedhiin uummataa ammootiyyuu eega wal fuudhan ijoolleen tuni
miidiyaa irraa maas soqaniidha. Miidiyaa tanarraa ol deebifnaadha. Wanni biraa wanni takkan jiru. Yookiin namaanillee walitti isin jiru kaan bakka kaanii kaan wanni seenaniif miidiyaa irraa ol deebifnaadha yaadni isaanii. Suni fedhii keessan irratti rarra'a malee jecha isaanii irratti rarra'u. Isaan isin hin hooggananii jechuudha. Yoo ammoo ofirraallee deebisuu yoo barbaanne nuti akka baaleetitti cafallayne abbaa barbaanne ofirraa deebisuu dandeenya. Arrabati garuu arrabati xiqqishuu jala as durallee jala hin deemne xiqqaan kennas guddaan kennas ganaallee jala hin deemnu. Ganaallee dubbii xixiqqoo tanaaf akka wanni ittiin deebisnu maaliif jennaan biyya baay'ee jaalatamtuu fi biyya olomaa'iin keessa jiru biyya namoonni gurguddaan keessatti uummanni beekamaan durirraa hanga namaa silaa namni waamamu keessatti jiru keessatti dhalannee guddanne maatii kabaja qabu keessatti jechuudha. Gizaa asirra dhuftee dubbattu abbaa kee bareedaa sallaali haadha ta'e bareedduu sana obboleeyyan ta'e babbareedduu sana gosa kee sanyii kee karraa baate ganda kee mushbaalee muduu. Kanaaf isiileen akkasumatti nuu taate akkuma sii taate nuullee taate ganyaa keenna hedduu jaalannaan hedduu kabajaan bakka qabnaaf waan ilmi keenya jaalate nuti hunduu jaalanne ni jaalannaa hin kabajaa si waan jaalannuuf jechuu. Kanaafiyyuu liivii irraallee bu'ii nama takkaallee deebitanii keessattuu maakiin jechuudha. Baay'ee tokkoon jaaladhaan baay'ee tokkoon kabajaan keessattuu maakiin dhuftee nama takka akka deebiin kennine abbaa fedhe kun isii faarawaa miti si durallee arrabsaanii turan waan ta'eef eegatti dhuftes arrabsaanii turan waan ta'eef nama takkaaf gad deebitee deebii kennuu hin qabdu. Sagalee isii yoo kolfaaf taphaaf asirra dhuftan malee yoo akka duraanii sunyumaaf asirra dhuftan malee isiinis atis nama takkaa deebii lallabaa haa oolanii maqaa keessan iyyaa haa oolanii abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu deebii hin kennin asirra hin dheeressu haganuma siin jedha galatoome hedduu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جبتها؟ جرة والله الحمد لله أنا قاعد. والله جرة قلت سابقة جرات. والمعلومة جراني ساي. ما لا أروني وأنا جل نجرو وأنا أجمعها ساجر دقا جرا بيتا. namni waan asirraa jedhu dhugaa dubbachuudha fanama jechuun tiktookii kanallee numa lallaalaa nama namoota muraasa asii galee waan akkasii oofanii jedhan ammoo namni mucattii nama baatellee warri duraa isaa illee wal fakkaatu haasaa turanii beekta. So kanarratti yaadni addaa ka'anii qabu hin jiruuti riyaalitiin jirtu pooyintiin dhugaa tiktookii akka barbaaddetti akkuma duraanitti dalage akka amma isin jette kana tokkoffaa maaltu jira beekta sooshaal miidiyaa fi laayifiin jireenya ofii guutuu namni amma kaasirratti haasawuma biraati jireenya keessan tiktook irra fidina akka duraanitti tiktook yoo dalagdee jette normaala akka mishiin sitti himte kana lammata gadi baatee waan kanaan dubbatti because wannoon jettu mizaana keen kaaftu si galee kiiloo tokko kaaftanii namni tokko asirraa waan namni waan atamma haasawite kana boru muranii gadi dhiisanii kabiraatti dabalanii gadi dhiisan si galee kanaafiyyuu ati jaraa wal qixaa miti ignoor godhii bira tarii waan gara kanaa gonkumaa yoo irraan deebisin irraan leenaa sa'in sa'aatii ammaa kanarraa jijjiirri tiktookii akka duraanitti yoo dalaganii jettan that is not fair. So kanaan alatti waan asirraa namni amma keessaa muree viidiyoo garaagaraa maal gadhiisu kana bira ta'e because darajaa san bira tartee jirta beektaata. Inni biraa private life hin jiraa miti waan mana keessatti jiraatanii fi sooshaal miidiyaan garaagara ta'uu qaba. Akkuma duraanitti jireenyi kan kee dhuunfaatii fi miidiyaan akka waliin qabanne jechuu barbaadaati galee. Taphumaa fi qalbii fi osirra baatanii yookaan akkuma duraanitti geemii taphachuun maanis suni normaala kasanii achi abbaan fedhe sirraa waan akkanaa bare abbaan fedhayyuu namni hima haasaasii galee hin jiraa miti ati namni ilmi namaa kana keessa yeroo marayyuu namni marti waliin fakkaatu sooshaal miidiyaa jechuun ammoo miidiyaa firiidhaa bilisaa nama mara kontirool godhuun hin danda'amu garuu riyaalitiin namni asirra jiru martinuyyuu anamma fakkeenyaaf jechuun hin jiraa miti namni asirra jiru 9% dhugaa yoo dubbatte koomantii kana jalaa qabee namni martu ijoollee isin jaalattu ijoollee sappoortii isin gootu nama muraasa namni sunniin sii galee 5% yookaan 1% takka hin ga'u namni waan akkasii waan fokkattuu dalagu saniif ammoo tuyyuu gadi ba'anii waan gatii itti kennu waan barbaachisaa miti na fakkaate.
warri sirraa deebisullee akkasumatti ammoo asirra ciisa sii galee namoonni jala jiru kun martuu nama isin kabajanii so ignore godhii biratti arhi waan guddattu likkin malee ciilgodha. Taatee. Mana garaachi laay bareeda. Ayyee galata. Asumaanuu bakka itti si ga'e siin jira walirraa deemtan. Thank you bro. Galatu. Malee gatii itti gadi ta'e takka irraa akkaatiin malee. Abshir ayyee. Welcome. Akkasii namni seenee jira. Keessummaan nagaa jira. Nagaa. Jala baga jiraatti akkamiti. Jirra wallah alhamdulillah. Mana kan kee ala teennetti gammaduu feena wayita seenuun feenu garuu har'a seennee jirra. Maga nagaan seenna. I think waayin ture beektaa jecha tokko ture na waayitti yoo beektaa miliyoona meeqa walitti qabee harka dhoofsisa beektee jennaan nama san bakka sanii dhabnaan eegas kan akka isaa tokko dhufeetiin harka dhoofsisaa jedhee uummata keessa dhaabbate. Uummanni harka dha'uu sun hin cacallise maannaan ka beekutu harka dhoofsise malee kan beekne harka dhoofsisuu hin dadhabe. Maa callistanii jennaan bakka hin taane jedhee ni beekte. Amma ati Oromoo miliyoona 60 keessa baatee ummata kee kan osoo beektu saba kee kan osoo beektu nama tokko mee kama argitee waa hagu tokko yookaan buna fireeni beekta buna qishiraa jedhanii firiin takkittiin kiiloo kaaftee asharri haga fireen takkittiin kiiloo kaasu san asharri kiiloon kaasu. Ashara ol fuutee lakkaa'uuf immoo asharaaf deebisuuf baay'ee kiiloo kenna keessaa bu'aa jirta. Asharaaf deebisuun kan kee qishiraa odoo qishira tokko qabbaa'ee silaatitti bu'ee deebisiif siin jenna silaatiin si dhageeffannaa jira. Asharaaf dhuftee yoo asharaaf deebisa ashara ol fuudha jettu nama saalfachiisa. Makkin teennas qishira atis qishira asharaaf deebiin deebisina ofi saalfachiisina rabbi jedhati maaliif jennaan Oromoon namni gideetu tokko beekta achi ilaalee ijoolleen teen akkana jirti ijoolleen teen akkana jettee beektee namni hedduu namni si jaallatu bakka guddaa isinii qaba. Kutaan 11 hundi bakka guddaa isinii qaba. Ashara miidiyaa gubbaa deemu ka jireenyi itti rakkate yaa obboleessa kee. Jireenyi itti rakkate yaa obboleessa kee kanaaf du'aayii godha yaa rabbi sinaa ijaaru jedhaani rabbi sinaa guddisu beekumtii sinaa kennu jedhaati du'aayii godhaa fi bira kutaa bakka isin geettan kana haa gaani maaliif jennaani wallaalan beekaan nama ajjeesu. Wallaalan nama ajjeesa isin beekaa waan taataniif jara kanaaf du'aayii godha. Oromoon silaa osoo smart taatee Oromoon argitee warri amma argitee nama 10 illee diidabaleen ta'anii nama ofii irratti afaan baran kun otoo silaa yaada biratti achi jijjiiratanii namatti tola. Immoo ammas attingisii fi makkisharraa namni dubbatuu danda'u yookaan dandeettii qabaatee hin jira jedhee nama nuti dubbatte. Kanaaf ammaaf silaa wanni dabre baga deebistee illee gabbaatee rakkoo miti. Jara kenna maal taatanii jettee uummata kee gaafachuun kadheebbotes qabeelas gaafattee yoo isaan waa barbaadan isinii kennina badiin keessan maaliif rakkina maal qabdanii gaafachuu rakkinan qabu garuu ammaan booda gadi deebiin eega sheerrii alfaa dubbatan hingaa. Isin ilmaan sabaati ilmaan gandaati illee miti saba Oromootirraa baatanii makkishaan ta'a Oromooti ibsishaan ka Oromooti soo maqaan hin xureessina. Kanuma isinii dhaamani uummata asharaa deebiin deebisina nullee ashara ta'ee nun tuffatina ati nullee babalannaa inshaallah guyyaa tokko warri afaan dhedheeratullee isinumarraa baratuuf isin jala yaa'aa jira. Yoo danda'anii of sirreessan of haa sirreessan yoo dadhaban immoo wanni godhan hin jiru antanuma isiniin jedha kabajaa abbatuuf jalatti qaba kanuma jira galatu. Tole galatu bro. Thank you. እና bani Adam akkasii dubbii baay'isanii fi baay'attee fi harreetti hin fe'an jetti beetanii Oromoon galatooma hundumti keessanuu isiniin jechaa Somaanii ያው አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ ነው akkuma inni amma jedhee bahe asharaaf deebiin kennani ያው qishirriin jira እና nuti jechuun nama safuun guddate ganda kabajamaa irraa baane saba kabajamaa irraa baane saniif waan badaa afaan badaa hin dubbanne saniif afaan keenya ta'uu taattarra miidiyaa taatu turree jirra. Miidiyaa kana inshaallah wanta Oromoo muraas jirurraa fayyadamuu jammarre soo har'allee asuma jirra. Kanaafiyyuu biyaan sila raasaachuu
kabajaa fi teessoo hambatuuf jalatti eegaa jedhe dhugaadha. Kanatu no. Naa jecha akkasitti abbe obsisanii haa kennu waan maraafu inni mara galchina. Yaa'u isaas maratti argaa gubachuu yeroo illee akkasanii amma nagalatooma hundumti keessanuu inshallah nagaa rabbi waliin nu adachaasu woroon isin seensin dhiifamaa yaa'u haga nama muraasa galchee jira. Isin jecha yaa'u yeroo biraa inshallah waan biraatiin rabbi waliin nu adeebisu kan osoo hin taane waan biraatiin haasaa biraatiin jechuu taphannee qofallee asirratti wanaana jechuu walitti dachaana. Kana booda abbaan fedha waan fedhan kooyitanii malee namni deebisee deebisuu jirus. Galatooma maasiin jira. Kanaafuu gahan tura hundumti keessanuu baay'ee si jaaladha. Waayitii bakee guutuu koo maal guutuu kiyya waayitii naan jedhee qo'amee guutuun hin bahin jedhee. Welcome Abdikia, thank you. Barisa Artalagatore. Thank you so much Abdikia. Leader. I know bro here. Nagachi. Guta basalam no it kan jette. Eh?